odeeffannoo biraattan darbaa odeeffannoo maddeen alaatii qabadheen Arsenal arganna. Arsenal shaampiyoonii Premier League England ta'uudhaaf daqiiqaa 90 yookiin tapha tokkoffaadha kan isaafu. Kana jechuun tapha xumuraa hiree isaa ofii murteeffatu akkasuma tapha har'a Manchester City Bournemouth waliin taphatu. Gama lamaanuu tapha tokkoffaatu saafa jechuudha. Tapha xumuraas kan eegu ta'e akkasuma tapha har'a Manchester City Bournemouth waliin taphatu kan eegu yoo ta'e daqiiqaa 90 saafa kilabni kun seenaa isaa keessatti erga waggaa 22 dura waancaa shaampiyoonii waancaa Premier League England ta'e waancaa irraa fagaatee jira. Deeggartoonni kilabichaas waggootaaf shaampiyoonummaa kilaba kanaa eegaati kan turani. Amma yeroon isaa waan jedhu kan fakkaatu Arsenal tapha tokko qofaan ree shaampiyoonummaa isaa kan labsatu ni ta'a. Kaleessa tapha kilaba sadarkaa 19ffaa Burnley waliin taphateen rakkatus goolii 1-0dhaan injifateeti jira. Daqiiqaa 37 irratti Bukayo Saka kan rukuttaa dhugaara dabarse Kai Havertz addanitti bu'ee galchuudhaan goolii 1-0dhaan injifataniiti jiru. Egaa tapha kanaan Arsenal guutumaan guutuutti caalmaa taphaa fudhatee taphachaati kan ture. Garuu ittisni Burnley dinqii ture jechuun ni danda'ama. Keessattuu qarqara mirgaa irratti taphataan duraanii Manchester City Kyle Walker akka waan Manchester Cityf taphatutti taphachaati kan ture. Halkan dinqii dabarse Kyle Walker gareen isaa Burnley qabxii akka argatuuf yaaliiwwan hedduu taasisaati kan ture. Ta'us garuu xumura irratti Arsenal goolii 1-0dhaan injifachuudhaan qabxii isaa 82 gaatee jira jechuudha. Arsenal gooliin galche kaleessa jechuudha. Bara kana goolii rukuttaa dabbiirraa yookiin set piece kan jennu kana rukuttaa dabbiirraa galchi 22 gaateeti jira. Seenaa liigichaatiin kilabiin bara tokkotti goolii dhaabbii irraa yookiin dhaabbiirraa rukutamte goolii 22 galchee hin jiru. Kunis Arsenal ta'ee jira jechuudha. Kaleessa rakkatus gooliin 1-0dhaan kan injifateen taphni kun daqiiqaawwan dabalataas qaba ture. Daqiiqaan 9 dabalameetii ture. Tapha kanaan miseensonni garee Arsenal deeggartoota dabalatee amma daqiiqaa dhumaatti hamma piriimpiin murtii tapha sana afuufamutti baay'ee dhiphataati kan turani. Maaliif daqiiqaa dhumaa irratti osoo goolii keessummeessanii carraan isaanii guutumatti dhibbeentaa 90 ol kan ture. Gara 9tti carraa gadi bu'anii qabata. Maaliif Manchester Cityn amma garaagarummaa gooliitiin ni caalaa taphoota isaaf kan dabalatee kan xumura kan injifatu ta'e carraan shaampiyoonii ta'uu kilaba Arsenal xumura kan argatu ta'uu danda'a ture. Ta'us garuu kaleessa goolii 1-0 injifachuu isaaniitiin amma Manchester Cityn Bournemouth waliin taphatutti garaagarummaan kun gara qabxii 5tti bal'ateeti jira jechuudha. Manchester Cityn har'a Bournemouth waliin kan taphatu ni ta'a jechuudha. Tapha kanaan wal qabatee leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan yaada kennee jira. Har'a maatii waliin taa'ee Bournemouth'n deeggara. Deeggartoota Bournemouth jajjaboo jedhaman keessaa tokko ta'uudhaanis garee kana nan deeggarachuudhaan kan dubbate. Kana jechuun Manchester Cityn akka qabxii gattuu fi Manchester Cityn qabxii gattaanaan Arsenal waggaa 22 booda shaampiyoonii Premier League England ta'uusaa kan mirkaneeffatu ni ta'a. Tapha xumuraa osoo hin eegin jechuudha. Vitality irratti kan taphatanii Manchester Cityn waancaa FA Englandin Chelsea injifatee miira gaariin gara Vitality mala. Ta'us garuu Bournemouth garee rakkisaa ta'uusaa bara kana mul'isaatiira. Keessattuu kilaboota jajjaboodhaaf qormaata garee ta'edha. Sadarkaa jaffaarratti argama. Har'a Manchester Cityn qoraa fi kan eegamu ta'us garuu gareen Pep Guardiola tapha kana injifachuudhaaf gara Vitality kan imalu ni ta'a. Odeeffannoo oduma kanaan wal qabataniin Pep Guardiolaan bara kana liigichaan gargar ni ba'u yookiin Manchester Cityn gargar ni ba'u jedhamee jira. Leenjisaan kana kan Jose Pep Guardiolaan waggoota 10 Manchester City keessa turanii waancaa 20 milkeessanii jiru. Leenjisaan waggaa muraasa keessatti waancaa 20 milkeesse Pep Guardiola qofaadha. Manchester City kilaba guddaa fi cimaa addunyaa kanaa taasisaniiti jiru. Waggoota kurnan darbeen waancaa 20 akka argatuuf gargaaraniiti jiru. Waancaa Champions League Awurooppaa dabalatee jechuudha. Waancaan xumuraa isaanii waancaa FA England Chelsea injifatan ta'uu danda'a jedhamaati kan jiru. Maaliif Premier League'n almost amma kan Arsenal waan ta'aa jirudha kan fakkaatu. Arsenal hiree isaa ofii murteeffachuu danda'a. Kanaaf waancaan xumuraa Pep Guardiola waancaa FA England Chelsea injifatan ta'uu danda'a jedhameeti jira. Pep Guardiolaan turmaata isaatiin waancaa hedduu milkeeffatee jira. Jaalalaa fi kabaja olaanaa deeggartoota Manchester City irraa akkasuma akka waliigalaatti akkuma addunyaatti leenjistoota jajjaboo jaarraan kun kubbaa miilaatiif kennu ta'uu dandeetti jira. Amma Pep Manchester City gadhiisuun garam deemuu danda'u kan jedhu hin beekamne. Iddoo
Pep Guardiola Enzo Marescan dhufuudhaan leenjisaa Manchester City ni ta'uu fi kan eegamu Manchester City jabana Pep olaantummaa dachaa Awurooppaa fi England keessatti horate Enzo Maresca jalatti maal ta'uu danda'a kan jedhu akkasuma dhimma xiyyeeffannoo argate biraati. Taphni tokko haadhanii taphatama tan murteessaadha. Chelsea Stamford Bridge irratti Tottenham Spurs kan keessummeessu ni ta'a. Taphni kun Chelsea osoo hin ta'in Tottenham fi murteessaa kan ta'e Tottenham tapha kana kan injifatu yookiin immoo qabxii tokko kan argatu yoo ta'e turmaata Premier League England ni mirkaneeffata. Kana jechuun gama biraatiin West Ham United liigicha keessaa kan bu'uun ta'a. Waggaa 13 booda gara Championship'itti kan bu'uun ta'a jechuudha. West Ham United tapharraa kana wal qabateen kantiibaan magaalaa London Sadiq Khan yaada kennanii jiru. Sadiq Khan yaada kennaniin jiraattonni magaalaa London har'a Tottenhamin osoo hin ta'in Chelsea deeggaruu qabu jechuudhaan kan dubbatanii sababni isaa immoo staadiyeemiin London kan West Ham irratti taphatu jechuudha kiraadhaan kan fayyadamu waggaatti naannoo paawundii miliyoona 2.5dha bulchiinsa magaalaa Londoniif kan kaffalu West Ham. Kanaaf West Ham gara Championship'itti kan bu'u yoo ta'e kiraan yookiin galiin kiraa waggaa bulchiinsa magaalaatiif kaffalamu ni hafa. Kana jechuun kaffaltiin hojjettoota istaadiyeemii kana keessa jiranii guutumaan guututti kan uwwifamuun yookiin kaffalamuun jiraattota magaalaa Londoniin waan ta'eef baasii kana jalaa ba'uudhaaf yookiin gibira kana kaffaluu dhiisuudhaaf dirqama tapharraatiin Chelsea deeggaruu qabdu Tottenham liigicha keessaa akka buufu yaada jedhuudha kan kennani. Egaa taphni kun tapha murteessaadha Tottenham keessattuu liigicha keessa turuudhaaf jechuudha. Odeeffannoo biraatiin leenjisaa Barcelona arganna Luis Enrique kontiraataa waggaa tokko dheeressinee jiru hamma bara 2028tti Barcelona waliin ni turu. Manguddoon ganna 61 kontiraan isaanii bara